Marhaba Shamar Kafuuni mee har'aa waa isinii dubbachuu dhufee waan jiru biyya namaa keessa ba'ee fi waan keessa jiru isinii dubbachuu dhufee akkuma mata duree irratti argitanii. Shamar Kafuuni obboleeyyan kee jaalatamtootaa fi kabajamtoota warri mana kanaaf haaraa taatanii please subscribe like gochuu hin dagatinaa. Akkasumas waan isinitti mukanamee waliin haa qooddannu warri immoo waliin hojjetaa jirru koomentii fi laayikii gochuu hin dagatinaa. Akkasuma gara hintiin hojii kootiyaatti dabarsaa waan hin dubbadhuutti Shamaa harka fuunee jaalatamtootaaf kabajamtoota warri amantaa kiristaanaa obboleeyyan kiyyaa akkasumas assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu obboleeyyan kiyyaa kan amantaa musliimaa hundumti keessanuu akkuma waliigalaa Shamaa isiniin jedhee jira hamma ani akkuma argitanuu maqaan kiyyaa Fadiilaa Kamaal jedhama. Jiruu waan hin keessa dabarsee fi waan hin biyya namaa keessa jiruu fi kan keessa dabarsee isinitti himaa jechuu barbaadeetanii ani dhugaa dubbachuu wallaahi biyya ormaa kanatti waa hedduutu keessa bahee dhukkuba hedduu keessa bahee jiruu cinqii mana madaamii hedduu keessa bahee isiniin jecha meegaa waliin haa dubbannu ani tokkoffaarratti biyya Imaaraat yookaan Dubaay kan jedhamtu kana tureera biyyaansi waggaa 8 ol lakkoofsiseen jira. Waggaa 8 kana keessa waa hunda na mudatee jira. Mudannoo kiyya immoo obsaa fi sabirii tasgabbiidhaan dabarsee tan jira. Yeroo na dhukkuba kootii wajjin yeroo fayyaa qabus yeroo hojiis hunduma isaayyuu keessa dabarfadhee na dhagayeesiniin jechuu barbaadeetanii obboleeyyan kee jaalatamtootaa fi kabajamtoota. Amma ani kuni guyyaan biyyarraa dhufee ka'ee guyyaan biyyarraa dhufee eegalee yeroo jalqabaatiif mana nagaa nagahee mana nagaa jechuun kiyyaa yaani hojii yeroo san hanga kanatti hin ulfaanne jechuu barbaadeetanii. Turtii waggaa 3f ji'a tokko tureen biyya kiyya gara Itoophiyaa imalee raftii kiyya ji'a 2 achitti dabarsee daa'ima kiyya argee haadha kiyya argee abbaa kiyya argee gara biyya Imaaraatii ji'a bara 2021 jechuudha. Ji'a 2020 ji'a 12ffaa gaafa guyyaa ji'a 11ffaa gaafa guyyaa tokko bararaa kiyya taasise ji'a tokkoffaa bara 2021 guyyaa tokko gara Imaaraatii deebi'ee isin jechuu barbaada bara sana koronaatu jira. Akkas isiniin jedha obboleen kiyya amma ergaan biyyaa dhufee biyyaansi waggaa 5 lakkoofsiseen jira. Waggaa 5 daa'ima kiyya illee hin argine haadha kiyya illee hin argine abbaa kiyya illee hin argine bu'aa hedduu keessan bahee dhukkuba hedduu keessan bahee akka dhufee madaamiin hojii natti dabaltee hojii nigdii dabalattee hojii biizinasii onlaayinii karaa Instagraamiitiin jechuudha. Hojii sanatti hojjedhu dadhabee ibidda dadhabee furumii 2 gidduun dhaabadhe hojjedha. Dhugaa dubbachuu hanga yoona hojiin qal'aan na qunnamee hin beeku. Isinis yeroo laayivii waraabullee na argitanii warri na bira dhuftanii akkanitti cinqamee hojii biyya namaa kana hojjedhee sabiriidhaa fi tasgabbii waa hedduu keessatti daa'ima kiyya yaadu ituu abbaa kiyya yaadu ituu haadha kiyya yaadu tun jiruu jiraachuu yaadu har'a ga'e jechuudha. Maaliifan kan isinitti himaa obboleeyyan kee jaallatamoo fi kabajamoo namni kamuu nu hundumtinuyyuu waan mudannoo mataa keenyaa qabna. Akkasitti ergan dhufee ammas waggaa 3 itti fufee manuma duraa sana hojjedhee jechuu barbaadeetan. Hojjedhee mana duraa waggaa 3 hojjedhee anana hojii natti ulfaate fuulli kiyya na jijjiiramee maadiyaati fuula kiyyatti bahee sombi kiyya immoo na dadhabee maaliif ibidda keessan oola wallaahi hojii gurgurtaa ituu mana sana jiraadhe yookaan Instagraamii namtittii sanarraa fidee isin agarsiise ajab isin jechisiisa wanti nan hojjetaa oolu guyyaatti maamulii na yookaan hin beektanii maamulii 800 kan harka koo kanaaf hojjedhee jira gizee nigdii gizee ramadaanaa gizee arafaa gizee ayyaanaa garaagaraa biyya Imaaraatii keessaa jechuudha hedduu gurguramaa. Akkasitti achi waggaa 6 hojjedhee bifa sanaan dabarsee nan baha jedhee bahee mana sanaa kaansileeshinii naa kan jedhee kaansileeshinii naa kennanii paaspoortii kiyya siyaa sanatti hamma hojii argattutti jedhanii dhowwatanii ishee bahee hojii argadhee dallaalaan hojii nagalchite dhaqxee paaspoortii kiyya birrii 1,000 kaffaltee nama waggaa 6 bira hojjedhetu birrii 1,000 fudhatee paaspoortii kiyya kenne jechuudha. Dhugaa dubbachuu hedduu nama gaddisiisa waggaa 6 mana sana hojjedhee jechuudha. Achi hojii biraa fujeeraa galee madaamii
mana haftaama wayii galee madaamii Masiriidhaa namticha baanqeen jiru nama dhalataa biyya kanaatiin ni du'e ijoollee qabdii hedduu tokko waggaa tokkoof ji'a torbaa hedduu tokko bakka waan keessa dabarse isinitti himuu danda'u qixaaxii rabbiin qaxxa'e wayii qaxxa'amee jechuudha. Maaliif nutti himtammoo nuun hin jedhina maaliif waan keessa bahee himullee hin danda'u imimmaan kiyyallee qabachuu hin danda'u biyya kanatti dhukkuba hamaa keessas baheera madaamii hamtuutti rabbina qabee nan baay'anuun jedhe nan baastu yeroo jalqabaatiif ituu iqaamaan kiyyan hojjetamini nama nagaa fakkaattee aluma iqaamanaa hojjettu bala'u jettee dabarsi jalqabdi jechuudha hojii siisiini ani akkasitti dhuma jechuudha isaa gadi ta'ee yoo rafiitii dhaqee nan yaaddaa yoo nyaata hojjechuu dhaqee nan yaaddaa hojiin kiyya hojii nyaataati mana waggaa ja'a hojjedhe nyaataaf sidaati walitti qabee hojjedhatus wajjiniini dhugaa isin hanga kanayyuu miti erganaa hojiin natti baay'ate malee mana kana immoo kana saddaatu jirti Itoophiyaa widhumti kan tokkoftu jirti ijoollee ani nyaatan hojjedha yeroo nyaata hojjechuu dhaqu hedduu tokkoon yaaddaa kun dhumeera jechuu irratti hedduu yaaddaa karrabti beekti wanti siinaan hin jennillee hin jiru sabaree waggaa tokkoof ji'a torbatti dheengadda gizee mana kana hamma ergan galee alhamdulillah ji'a afur keessa ji'a afur fixe shanaffaa seeneen jira ijoolleen wajjin yuutuuba kanarra jiru na beektanii achi guyyaa nan deema jedhu nan deebisuu didde guyyaa ani itti yaanne guyyaa ani liqii ququbii namaa fudhadhe ofirraa qabu ka'ii deemnaan jette azaaba duuniyaa na agarsiifte achi immoo loliisa meeqaan anituu nama qalaalii ta'eetii namtittiin suni nan dhiiftu ani sitti dhiibne biiroo barbaannu ofii keenyaas geessina innaan biiroo sin nageessitan nun dhaqu jedhee kaansileeshinii naa kennaa jennaan na dhowwatanii biiroo ofii jaraa biiroo ofii kiyyaa malee jedhee biiroo ofii kiyyaa filadhee deemee jechuudha. Achi biiroo deemee du'ee ragaa bakka yaani guyyaa lamatu waan nyaatiin oolee guyyaa lama jechuudha akka waan nyaadhullee dhabee guyyaan mana hojii sanaatii bahu waan naan jette madaamiin kuni diyaayii murii naan jette sadurii jechuudha. Sadurii diyaayii murii naan jette sadurii diyaayii muree wallaahi hin dagadhu yoomiyyuu maal jetti sababa mana sanaa baharu madaamittiin kuni Masriidha zarii Masriiti bakka shakkii guddatti akka waan namni yookaan isinii waan itti sitti godhu wayii shakkii guddatti diyaayin boolii jedha jettee sadarkaa kanarra nageesse mana sitti immoo garaa madaanarra bee dhukkubsadhee danda'ee oliin ka'uu danda'e gadi taa'u morma keessa naqabee jechuudha raamadaana keessa akkasitti mana si keessa bahee amma boolii jedha jette wallaahi boolii jedha jette diyaayii saamunaa looksiidhaan miicite ammas miicite maal jechuudha na inti maati shimmiin boolii jedhate beektaa nama siirii wayuma namni wayiitti godhu sitti fakkaata madaamii baay'ee akkaan amala badduuti jechuudha madaamii sun sadarkaa tokkoffaa irratti amala badduudha kana keessaayis rabbiin kiyya na baasee biiroo dhufee biiroo torban tokko taa'ee hamma jiruu an keessa bahee akkana sana jedhee himuullee isinii danda'u isinittillee himuu hin danda'u seenaa kiyya wallaahi seenaa kiyya tun isinitti hime hedduudha achi madaamiin kiyya kuni biiroo deebi'ee biiroo sana biiroo isii hamma hojii kana galee madaamiin kuni guyyaa hojii wayii na erganii hojii wayii ammas hojii nyaataatu namni hojii nyaataa qabu hojjetu dafee hojii seenaa dhugaa akkuma baheen bultii lama faaraatti hojii wayii dhaqxetti hojii wayii ergitee fizeen hojii sana dhaqu kushiinaanii bakka lama jira bakki qodaa fuudhan bakka tokko gubaadha Dubaayin galee gubaan isaa wallaahi waan isinitti mun qabu bakkee deemanii kushiinaa tokkotti isa tokko keessaa qodaa fuudhama isa tokko keessatti nyaata dhiyaata tokko keessatti achumaan isa tokko istoorii keessaa qodaa fuutaa bakkee deemta kana hundammoo jechuudha hoshii keessa deemta jechuudha nyaata gizee geemsitu immoo hoshii keessa deemte geessita mana baala silxaanii mana haftaa miti manichillee ammas biyaan sarratnyaan gizee walitti qaban gara sarratnyaa 10 torbanitti kana hundanatu tajaajila jechuudha gizee walitti qaban achi guyyaa tokko bulee lakkii ani barbaadu jedhee ituu madaamii sun na kadhattu isiin kaan immoo ishii asin hojjetini isiin kaan immoo naa wajjin galituu jedhanu didee hojiidhuma zariidhuma keessan biraan hojjedhu zarii hin xuuxan immoo shiishaa namni kana xuuxanii argeera guyyaa tokko hojjedhee
bulee bahee deebi'ee sana boodammoo bubbulee aara galfadha bakka maantu na cannaqa jiru biyya namaa dheebu hojii kana galee hojii kana madaamii kana dura madaamii tokko naa bilbiltee hana asomsitee kushiinaa nyaata nama 3 nama 4 naan jettee turte innaan hojjedhu kayfii qabdaan jedheeni nin qabu bakkeetti hojjetamaatiin barbaadu jedheeni madaamiin kiyya kun naa dawwaltee madaamiin kun dhugaa nama gaariidha naa dawwaltee alma naa dawwaltu an waan biraan gaafanne hojiillee gaafanne kayfii qabdaan jedhee kayfii qabaa naan jettee ishi baroodhe hojii sana dhufe hojii kana amma hojjetaa roo galani rabbi haga'u madaamii nama bareedudha ammallee hojiin kiyya ammallee akkuma danatetti ijoollee obboleeyyan kiyya jaallatamu wantiin akkana sinti maaruuf maaliif nutti himta yoo jettanii sabara biyya namaatti yoo sabarre mada hin tarkaanfannu amma madaamiini dhugaa dubbachuu nama gaariidha madaamisiin kun nama rabbiis illee sodaatudha garuu hojiin immoo akka hanga ta'een ulfaata wallaahi mana kana galee guyyaan viidiyoo isinii waraabaru kanaafi guyyaa tokko malee aan kubusii hojjechuu dhiisee hin beeku biyaansi jechuudha guyyaa irraa kubusii hojjechuun oolu gizee mani barumsaa jirus ta'e gizee hin jirres ta'e bakka ijoollee beetasaba hedduu qabdi ijoollee 8 qabdi madaamiin kuni garuu anaa fi beetasaba sanaa wajjin akkuma viidiyoo isinii waraabu anaa fi beetasaba mana keessaatii wajjin nama 14 kan mana keessa jiru saraatinyotaa wajjin jechuudha saraanyaa warra dhiiraati nama 14 kan anuma tajaajila garuu sabaree harka kiyya hin jiru fuulli kiyya hin jiru harka kiyya inni kaan na muramee sardama hojii keessa inni kaan immoo ibiddi gubee jiruu kana hunda keessa dabarfadhee hadha gaheemmoo mee kana kamiin immoo ammas keessaa baanannee obboloota keenya kiyyaa wajjin yuutuubara kana jammarree hojjetaa jira obboleeyyan kee jaallatamoo fi kabajamoo sabara sabirii yoo qabaanne yoo sabarre hin tarkaanfannaa jechuudha kara kamirrattuu sabarree yoo jenne ni tarkaanfannaa amma gaa rabbii kiyya naa karraa warri viidiyoo kana isin bira gaellee laayikii sheer sabskiraayib naa gochuun digatina akka nagaadhaan daa'ima kootti galu dheengiddamoo macarrashaa daa'imni kan koo amma waggaa 10 guutee jirti kan immoo mataana dhukkubse maallaan jetti guyyaa tokko Itoophiyaa naamis koolame lakkoofsan hin beekneeni lakkoofsuma maatii ta'e lakkoofsa hunda walii hin beeku deebisee akka dingataa kaardii qaba yeroo deebisu warri biraazarii yookaan warri obboleessa kiyyaa yookaan sayyuun kiyya na jalaa kaaftee barii intala keessatti miskooltee naan jette maaliif jennaan si yaaddee barnaan jette si yaaddee naan maalii takka dagadhee iyyuu beeytanii haadha koo guddifte waan ta'eef mucaa hoggaa laman keenya dhiisee dhufe amma itti kenni jennaatti kenni naanii dubbise maal jennaan na yaaddee jedheeniin eesi yaadee naan jette amma warra kaan kooti daa'imman qabdan biyya warra akka kiyyaa daa'ima qabdanu rabbiin nagaan daa'ima keessatti tagalu zama adaraa obboleeyyan kiyya daa'imni keenya isii haadhaaf abbaa biraa kaatee mana barumsaa dhaqxuu ilaalti mana barumsaa dhaqan waan ta'eef isii haati kunuunsitu ilaalti yoo hangamuyyuu akka honi rakkiftiif miti yoo jiruun hangamuutti tolee jechuudha. Yoo hangamuu jiruun itti tolee qixxee haadhummaaf qixxee bakki abbummaatti dhagahama daa'imni kiyya haadha biras hin jirtu abbaa biras hin jirtu dhugaa dubbachuu onis itti himee qophaa jirti jechuudha haadha kiyya biratti hin gate isii biratti illee dahee akkasitti si yaadinaan jette viidiyoo kanallee dhumarra gaheera warri daa'ima qabdan obboleeyyan kiyya jaallatamtootaaf kabajamtoota nagaadhaan daa'ima keessatti rabbi na galchu daa'ima keessatti galuu tattaafadha amma ani isa kana jedhumaa isa macarraa isaati jedheen hojjetaa jira daa'ima keetti galee akka nama kamiyyuu daa'ima kee kunuunsee daa'ima kee barumsatti argachuu dhaafi rabbi si gargaaru jedha isinis warri daa'ima qabdan viidiyoon kiyyallee dhumarra gahee dogongorri yoo jiraate dogongora kiyya nama of golchaa daa'ima keessanii tigalaa hojjetadhaati dafaatti galaa daa'immanni akkuma kaan koo amma na iyyafatte keessanillee yoona isin iyyafatti yoona qalbiin isin yaadde anko amma of bartee kuni fadiilaa kooti miti jettee fuute natti miskoolte jechuudha si yaadinaan jetti beektanii daayirektiidha imoon safaraan jirutti safara maatii kootitti hedduun hojjetu namni immoo barbaadee simmoo naasofsiisuu hin jiru ani daayirektiin haasaa waan ta'eef akkasii obboleeyyan kee jaallatamtootaa kabajamtoota viidiyoo kana keessa dogongorri jiraate dubbii kiyya keessa dogongorri jiraate
Please waan hin keessa ba'ee fi waan hin keessa jiru wanti keessa jiru mana madaamii nagaan naga'e garuu xiqqoo hojiidha. Alhamdulillah haasaan hin jiru hojiin hojjetama. Zaata keenya biyya namaatti dhabne daa'imman keenyatti rabbi nagaan haa galchu warra akka kiyyaa daa'ima qabdanuu isiniin jechuu barbaadeetanii warri hin qabnes immoo jabaadhaa obboleeyyan kee harka wal qabannee biyya namaa kana keessaa haa baanu. Kana karaa gabaabaa wanti isin dubbachuu dhufee haadha nyaata isinii qabadhee nufne kana isinii qabadhee dhufee. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Naaf golchaa.